Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 15 bara 2021 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo muddee 5 bara 2014 keessummeessaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaati. Itoophiyaa keessatti tibbana kana gaazexeessota hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 6 ol ta'uus ammarraatti maatii wajjiniin akka wal arguu hin dandeenye haati warraasaa VOA'tti himan. Poolisiin federaalaas waan jedhu qaba. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbee dhimma dimookiraasii irratti walgahii idilee addunyaa hooggantoota biyyootaatii wajjiniin taasisanii turan. Marii kana irratti dhimmi dimookiraasiitii fi dhimmi COVID-19 walitti qabatee ka'ee ture. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodyuusariin Tamsaasaa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nuuf dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Akka mooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansaan qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara Finfinnee dhaqan jiraattonni Walloof naannoo ishee gara qe'ee ofiitti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Kan Finfinnee keessa maadheffate koreen waloo kan waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolee buqqaatota kana tola gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii ka jalqabe yoo ta'u tajaajilli kunis guyyoota 4 walitti aanuuf itti fufa jedhamee jira. Dabra Birhaaniif Baahar Daar irraa lammiiwwan buqqaanis gara naannoo isaaniitti akka deebi'an waldaan hojii tola ooltummaaf tokkummaa misooma Walloo waamicha dabarsee jira. Humnoonni TPLF naannoo Walloo seenanii turan jedhame keessaa uummanni 700,000 hanga miliyoona 1 ga'u lubbuu oolfachuuf gara Dabra Birhaan Finfinnee akkasumas gara magaalaalee Baahar Daariif naannoo ishee jiranitti baqachuusaatu himama. Humnoonni mootummaa naannolee to'annaa TPLF jala turan gadhiisisuu isaaniitti aansee buqqaatota hedduu gara qe'ee ofiitti deebisuuf waldaan hojii tola ooltummaaf tokkummaa misooma Walloo sochii eegaluusaa miseensi koree hojii raawwachiiftu waldichaa Kaabir Sayid ibsaniiru. Rakkoon isaa walxaxaa waan ta'eef akkasumas baay'ina buqqaatotaarraan kan ka'e waldaa tokko qofaan hojii isaa itti fufuun waan hin danda'amneef filmaata akka biroo fayyadamuu isaanii obbo Kaabir dubbataniiru. Kan Finfinnee keessa maadheffate koreen waloo waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolii waamicha kana simachuudhaan deebii gaarii kennuu isaanii dura ta'an koree dhaabichaa Muluqan Mallasa ibsaniiru. Waldooliin geejjibaa kun gumaacha isaan godhaniif buqqaatonnis qindeessitoonnis galateeffataniiru jechuudhaan Masfinaarraagee gabaaseera. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifen Dujaarik kaleessa ibsa kennaniin haalli Itoophiyaa gama kaabaa tilmaamuu kan hin danda'amneef haalli isaa laaffataa ta'ee ka jiru yoo ta'u ammayyuu naannolee hanga tokko keessatti wal waraansi geggeessamaa jiru dhiyeessii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa kaa'eera jedhan. Sababaa namoonni hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'aniif jecha fedhiin gargaarsa namoomaa guddaadha. Xumura baatii fulbaanaar uummanni miliyoona 2.1 kaaba Itoophiyaarraa qe'eerraa buqqa'uu isaanii jaarmiyaan kolugaltoota addunyaa beeksisee jira. Kunis miliyoonni 1.8 Tigraayirraa 542,042 ol naannoo Amaaraarraa akkasumas kanneen 255,000 ta'an dhiironni dubartoonni fi ijoolleen naannoo Affaararraa buqqa'aniiru. Erga fulbaanaa qabee sababaa lola jiruun kan ka'e lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti naannoo Amaaraaf Affaararraa qe'eerraa buqqa'anii ol ka'ee jira. Garuu sababaa daandiin jiru murtaa'aa ta'e akkasumas rakkoolee kabiroof lakkoofsa sirrii adda baafachuu hin dandeenye jedhan. Konkolaataa gurguddaan 20 ta'an kanneen midhaan nyaataa fe'atan wixata darbe Maqalee ga'anii jiru. Kunis karaa daandii naannoo Affaar Abalaa Maqalee argamerraan ba'uun ture. Konkolaataa 40 kabiroon immoo kaleessaaf har'a gama seenu jedhamee eegamaa jedhan. Guyyoottan xiqqoo darban keessa jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF talaallii gifiraaf meeshaalee kanneen biroo gara Tigraayitti yoo ergu kanaanis ijoollee 790,090 ta'antu tallaalamuuf jiru. Haa ta'u malee boba'aan duula talaallii kanaa jalqabuuf barbaachisuun argamin jira jedhanii jiran. Gama biraan hanqinni roobaa naannolee Somaaleef Oromiyaa hongeef saaxiluuf deema. Uummata miliyoona 5.8 ta'us kanaan kan ka'e dhiibbaan irra ga'uu mala jedhan Stiifen Dujaarik. Michoonni gargaarsa namoomaa haalli hojii rakkisaa ta'us fedhii gargaarsaa Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef deebii kennuutti fufaniiru. Yeroo ammaa hanqinni maallaqaa doolaarra biliyoonni 1.2 kan jiru ta'uu dubbiimaan kun beeksisaniiru. Kutaalee biyyattii hanga tokko keessatti roobi jiraatuyyuu haalli hongee Somaaliyaa keessaa hammaachuusaa aangawaan dhimmoota gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran. Hoogganaan waajjira qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa ka ta'an
Iyaan Raadlee akka jedhanitti roobi dhiyeenya roobe ga'aa miti kanaaf haalli hongee biyyattii keessaa hammaataa deeme jedhan. Kunis kan ta'e yeroo roobaa lamaan darban irratti dabaluudhaan inni miilannaa kun mudatee jedhan Raadleen yeroo ammaa roobi jiru kan barbaachisu gadi yoo ta'u yeroo roobaa sadaffaarra jirra. Kanaaf haalli hongee kan hammaataa adeemeefi jedhan. Raadleen torbanneen dhiyoo as biyyattii keessaa naannolee akkaan miidhaman daawwatanii jiran Moqdishoo irraa ibsa kennaniin boollawwan bishaanii fageenya hin qabaanne goguu waan jalqabaniif boolla fageessanii qotuuf fedhiin jiru dabalaa deemee jedhan. Walumaa gala dhiyeessii bishaanii baay'ee xiqqoodhaa kanaanis ba'ii nuti argaa jirru horsiisee bultoonni bishaan barbaacha beeladaalee isaanii fudhatanii bakka birootti sosso'aa jiraachuu isaaniiti jedhan. Gumiin mirga namaa ka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa ilaalchisee walga'ii inni waame miseensonni dhaabichaa fudhatama dhabsiisuudhaan gumiin sun loogiirraa walaba ta'uusaa akka mirkaneeffatan Itoophiyaan gaafattee jirti. Dursa gamtaa Awurooppaatiin haalli mirga namaa Itoophiyaa keessaa nu yaaddessa jechuudhaan gumiin mirga namaa kun walga'ii addaan ni waame Itoophiyaan cimsitee kan mormitu ta'uu ministeerri deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Deeksisaa beeksisaniiru. Ministeerichi akka jedhanitti gumiin kun jimaata dhuftu kan waame walga'iin addaa kaayyoonsaa ajandaa murtaa'e galmaan ga'uuf kan yaadamee jedhan. Waajjirri Komishinar mirga namaa ka tokkummaa mootummootaaf Komishinni mirga namaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhaman qoratanii gabaasa isaanii dhiyeessuu kan yaadachiisan Kabbada Deeksisaa dhimma kanarratti gumiin kun walga'ii addaa kabiroo waamuunsaa dhiibbaan siyaasaa akka irra jiru mul'isa jedhan. Kanaafis fakkeenya akka ta'u gaafficha ka dhiyeessan biyyoota murtaa'an ta'uu isaaniiti. Kanaaf miseensonni gumichaa kanneen biroon adeemsa hojii loogii qabu kana akka morman gaafataniiru. አፍሪካ ሀገራትም የሌሎች ሀገራት ተወካዮች በምክር ቤቱ አባል ሆነው ያሉ ተወካዮች እና Biyyoonni Afrikaas bakka bu'oonni biyyootii kabiroo gumii kanaaf miseensa ta'anii jiran walga'iin addaa Itoophiyaa irratti waamame kun kaloogiidhaan guutame waaltaa dhiibbaan siyaasaa irra jiru ta'uusaa waan mirkaneessuuf kana mormanii fudhatama dhabsiisuudhaan loogiirraa walaba ta'uu dhaaba kanaa irra deebi'anii akka mirkaneessan waamicha dabarsina jedhan. Har'a waaree irratti tuuta oduuf ibsa ka kennan Kabbada Deeksisaa walga'iin addaa kun waamamuun gaaffii hedduu kaasisaa jedhaniiru. Biyyoonni walga'iin kun akka waamamu kakaasaniif waliigalan biyyoota Afrikaa ala ta'uu qofaa otoo hin taane irra hedduun isaanii gita bittaa kanneen turaniif kutaalee addunyaa kanneen birootti ka fayyadaman ta'uu tuqaniiru. Waaltaaleen tokkummaa mootummoota qajeelfama ittiin geggeeffamu keessaa tokkollee loogiirraa walaba ta'uusaa obbo Kabbada Deeksisaa beeksisaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televezyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaaf darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasni karaa televezyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata. Akka galmee taatee mootummoota gamtoomaniitti muddeen 18 guyyaa godaantotaa ta'ee addunyaa irratti yaadatama. Rakkoon godaantotaa yeroo ammaa rakkoo addunyaa maraa ta'ee jiru kun lammiilee Afrikaa irratti garuu hedduu cimaadha. Namootaan hedduun galaana qaxxaamuranii yommuu gara biyyoottan Awurooppaatti imala taasisanii lubbuu isaanii irratti balaan qaqqabaa jira. Balaan kun muudachuun isaa bal'inaan beekamus ammas namoonni lubbuu isaaniitti murteessanii godaanuu itti fufanii jiru. Gabaasni keenya ittaanu waa'ee godaantota kanaa dubbata. Waliin haa dhaggeeffannu. Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Meeditiraaniyaan keessatti immoo balaa guddaarraan ga'u. Imala bidiruun halkan jalqabamee hanga galaana Meeditiraaniyaan keessatti dooniin baraarsitootaa kan Awurooppaa nama dhaqqabdu gidduu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Taangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediterranean jedhamurraa. We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of
namoota rasaasaan madaa'anfaatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Meditiraanee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriinsaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaarraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dheessee ba'e. I came to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years. So I am come with my father to the Libya and Abbaa koo waliin Siiriyaa keessaa dhufne. Sababiinsaas umriin koo 18 guunnaan gara duula waraanaatti ergamuun mala. Kanaaf abbaa koo wajjin karaa Liibiyaa Xaaliyaanii seenuuf gama galaanaan yaallee jedheera.